Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Halima Orootuu welkaam shamarra fuunee alaaf biyya keessaa hunda keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne amantii kutaa osoo hin jenne hunda keessanuu Oromoo kutaa kudha tokko isin jaaladha hordoftoota kiyya naaf kabajama naaf jiraadha bakkuma jirtan maratti nagaa fi rahmanni rabbii kadhama hin qabne isin bira haa jiraatu. Rabbiin nagayaa fi fayyaa nuun dhabinii biyya keessa ta'e biyyaan namaa kan jirru hunda keenya akka biyya keessallee nageenyaa fi fayyaan waa hunda caala alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin asiin nu gahe baatiin ramadaanallee dhufee itti seenu kaane har'a guyyaa 17 bichaafa rabbiin nagaan achiin nu haa gahu egaa hordoftoota kiyya nama baatii ramadaanaa kana gammachuu itti gahee itti simatu rabbiin nu haa taasisu nagaan achiin nu haa gahu bara bara dhufuun hoggaan dachaa rabbiin itti nu haa deebisu ka wal beeynullee ka wal hin beeynellee afooyinaa lillaa ooyifii barbaachisa gizee namni ka duraan balleesse hunda rabbii ofii araarama kadhatee irraa deebi'utti tokko tokko ima jira gariin nama ammallee ka miidiyaa kanarratti of mul'isuu malee akkuma arge ta'uu malee istaayilii jedheetiin yookaan fooloo fi laayikii funaannatuuf jecha kasafuu cabsu kun akkanaa kanneenii jechuudha ka maqaa shamarraniillee walitti qabeetiin arrabsu viidiyoo awwalaa kana dhageeffattanii akkaataa isiin godhattu laaltanii bira tartanii akkanaa kana jechuudha kana malee balleessuu jechuudha ammoo akka isiititti yoonni akkana godhattuuf faashinaa istaayilitti bulte istaayilii hojjette akka ajaa'ibaa kana waan irraa bareedu seeti mammaa ka arsii tokko Oromoon waa baay'ee mammaayitee lafa keetti tajibban saalaala waan bareedum saalaalan seetii jedhanii mammaakanii lafa kaayanii maaliif waa malee mammaayine namni tokko bakka tiktookiin egaa viidiyoo namni hundi gadi dhiise uma argan gadhiisanii namni ilaalee bakka fooloof laayikii natti haraa yaada qabdii na fakkaate wanni akkana godhattuuf gizee namni araarama gara rabbii ofii deebi'ee uffata rogaa godhatee ka qaama maxxan of xoxxaranii akkan of godhan kana dhiisi amma naqqa'ee yeroo ammaa kana mabiraatii mana keessa ennoo godhan ofitti xamaaxamte ol kaatii gatteetti waan nama jibbisiisu dalaga namni tokko ajaa'iba nama gaarrama hojiin ilma nama kam dubbatanii kam dhiisan kunillee kakaanu taru yoo asiin gorsan asiin itti abaasa gariin nama ka akkanaa kana ka maqaa shamarranillee nyaatu maqaa shamarranillee balleessu rabbiin ka wallaalee rabbii qajeelchu ka beekaa jallate akka raayyaan abbaa wancaa baanu yoo hollaalummaa taate rabbiin ifa siif haa banu yoo munaafiqummaa taate ardiin si haa ganuu jedhee xumure innu yeroo ammaa kana namni moobaayilii harka qabatu namni sooshaal miidiyaa ijaan argu silaa namni irra caalaan isaa wanta khayrii kanaan dhageeffatullee ittillee fayyadamuu jechuudha bakka sirbaatii fi bakka waan kolfaa waan tokko kana malee maaliif kanan dhaga'u yoo dhagaye itti fayyadamaa dhaga'ullee itti fayyadamu akka kun akkanumaan haasaa oolaa jedha gaafuma qiyaamaan dhufteetiniin biyyoota garaagaraa waan isiin godhaa jirtu ijji nama moobaayilii fayyadamuu martinni argaa jechuudha akkamii akka halaakamaa jirtu akkamitti manaa fi nama fuudhee ibiddaa fi galaanni bubbeen akkamii akka deemaa jiru kana moo gaafuma namarra geessan booyuun bu'aa qaba har'uma waan rabbiin jibburraa fagaachuudha faashinaa jedhanii istaayilii jedhanii laayikii jedhanii waan hin fakkaanne of fakkeessuun akka mucattii tanaa of godhuun kanaan guddachuun gaafa halaakamni dhufee asirra deeman san gizee argatanii yaa rabbi kiyyaati naa dhiisii jechuun hin danda'amu jechuudha har'uma waan rabbiin jibburraa fagaataniitini
uffata satirii nama sattaru ooraa nama sattaru uffatanii osoo waan gaarii dalaganii wayyaa istaayilii faashina osoo ta'e biyyootuma gurguddate sanii ta'a jechuudha. Isaan namni akka isaanii istaayilii faashina waa hunda hordofee itti fayyadamu garan of marqu namni akka isaanii hin jiru jechuudha. Isaan sanuu rabbiin qabeenya akka fedhan illee qabaatan sakandii takka rabbiin biratti hin geettu jechuudha halaakamni. Kanaafuu osoo kana hunda arginu osoo kana hunda dhageenyu bootaan hunduu tarama eeggatti. Biyyi martuu tarama eeggatti. Rabbiin danda'a dhagaafitti ka'e jechuudha. Kanaafuu har'umaan gaarii ilma keenya akka boru nu duuban dhufanillee ilmooteen akka boru nu duuban dhuftullee akka uuraa ofii sattarattu. Akka istaayilii maali jettee akkuma akka argitan kanumatu silaa barsiisaa jechuudha. Kanumatu silaa itti himaa jechuudha. Keessumaa shamarran haaraa dhufan kana. Akkanaa kun immoo badiif balbala saaqa jechuudha. Badii agarsiisu akkana ga'ee istaayilii agarsiisu maaltu hafeeree yaani uffata haga tokko afte wannummaan hafee hin jiru jechuudha. Rabbi sinaa qajeelchu yaa uummata keenya warroota akkanatti tiiktookii kanarratti waan saalfattaniif waan uffattaniif waan dubbattaniif akkaataa taataniin saalfanne rabbiin sinaa qajeelchu yoo wallaaluma taate rabbiin sinaa qajeelchu yookaan ilma boruu nu duuba dhufu akkaataa baddanii akkaataan balleessina. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee har'aa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan haa tura.